Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu. Seera haaraa karaa ittiin beeksisa viidiyoo YouTube irratti hidhannu erga moonii taane kaane. Viidiyoo kana duraan barsiiseera garuu seerri isaa jijjiiramee jira. Erga moonii taatanii kaatanii akkaataa itti beeksisa hidhattanu tokko lama jennee viidiyoo daqiiqaa xiqqoo keessatti Chrome irra seenuudhaan waliin ilaalla. Chrome irra erga seentanii booda YouTube irra seenuudhaan duraan mata duree irratti monetize waan jedhu fida. Amma garuu seerri sun jijjiiramee jira. Desktop saayitii godheen bilbila kiyya dalga ciibsuudhaan isinitti agarsiisa waan barreeffamni xixiqqaatuuf hin mul'atu waan ta'eef jechuudha. Gara YouTube Studio Google Chrome irra deemuudhaan namoonni haaraa monetize yeroo taatan tokkoon viidiyoo irratti beeksisa hidhuu hin qabdan. Beeksifni kan hidhamuu qabu viidiyoo mara qabnu irratti yeroo tokkichatti yeroo wal fakkaataatti hidhamuu qaba. YouTube Studio randeemee isinitti agarsiisa irraan qaba. Open new tab in group ka jedhu filachuudhaan YouTube diimaa jala jiru ka X'n irraan jirre filachuudhaan gara YouTube Studio deemne warra moonii ta'aniif congratulations waan jedhu fidee get started jedha. Get started tuqxanus dhiiftus waan akka rakkinan qabu X'dhaan isarraa balleessitanu. Wanni guddaan mallattoolee as jala jiran kana keessa bakka duraan sa'aatii irraa laallannu erga moonii taanee kaane mallattoo doolaaraa tuqna bakka duraan sa'aatii irraa ilaallannu jechuudha. Sa'aatiif subscribing keenya ga'uuf dhiisuu ilaallannu. Sanaan booda turn on ads waan jettutu bakka kana jirti. Waan sanarra tuqanna yeroo tokkicha. Yeroo nuti achirra tuqne akkasitti nuuf fida. Beeksisa raayitii itti godhame hunda nutti agarsiisa nuuf baasa. Kana dhiifnee nuti waa takka osoo hin tuqin next ka jedhu irra tuqanna. Next yeroo tuqne ammallee akkasitti nuuf fida. Waa takka hin tuqnu all my existing video ka jedhu jira. Nuti monetize all ka jedhu tuqna. Xumurree jirra. Beeksisa viidiyoo guutuu irratti hidhuun kanuma monetize all ka jedhu kana tuqne irraa baana jechuudha. Yeroo nuti on goone akkasitti nu baasa gara viidiyootti deebina. Gara mallattoo viidiyoo gubbaatti ol deebina jechuudha. Mallattoo viidiyoo sana tuqna bakka viidiyoo keenya irraa laallannu gurraacha'ee akkasitti updating viidiyoo nuun jedha. Feenu refresh goonaa feenu cufnee keessaa baane xiqqoo turree itti deebina. Doolaarri hundinuu viidiyoo nuti achirraa qabnu hundinuu oonii tahaa jechuudha. Ofumaaf oonii godha. Waa takka wanni nuti tuqnu tokko hin jiru. Gurraachi akkasitti naanna'u kun xiqqoo si ture ni dhaabata hundarrattuu oonii tahaa jechuudha. Yookaan cufnee keessaa baane itti deebina yookaan immoo refresh goona waa takka rakkina hin qabu jechuudha. Kana jechuun bakkuma sadii qofa tuqna. Turn ads on ka jettu sana tuqna erga mallattoo doolaaraa tuqnee booda wanni nuti raayitii itti goonu yookiin irraa kaafnu hin jiru asitti next ka jedhu qofa tuqanna. Sanaan booda monetize all ka jedhu ka jala jiru tuqna malee waa takka wanni nuti irraa sirreessinu wanni nuti gad dabarsinee ol dabarsinu tokko hin jiru jechuudha. Mallattoo doolaaraa erga tuqnee kaane bakkuma sadii qofa tuqna. Turn on ads sanaan booda next sanaan booda monetize all video ka jedhu tuqnaan dhumate jechuudha. Ofumaa isaatiif viidiyoo live irrattis tahee kan nuti maxxansine guutuu irratti oonii nuuf godha. Haala salphaa ta'een haala kanaan namoonni jalqaba irratti oonii godhachuu dandeessu. Isiniin jedha barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.